Rahmatullahi wa barakatuh ashama harkafuune obboleewwan kiyya hundi keessanuu har'a waastappii irratti waan hedduun isin agarsiisa waan addisiis ta'e waan hedduun isin agarsiisa dabalataan hordoftoonni muslimaa hundi keessanuu baga ramadaana geessan dabalataan obboleewwan kiyya kanneen deemsa keessa barnoota keessas ta'e haasaa dubbii keessa walitti mufannee jirru dhiifama isin gaafachaa dhiifama naaf godhaa waliif irra darbuun baay'ee barbaachisaa isin jecha mee jalqaba sagalee kana dhaggeeffannee sagalee sekondii kana dhaggeeffannee sana booda waastappii irra qofatti appilikeeshiniin buufatiin otomaatikii barreeffama ofiin namaa deebisuu fi sagalee jijjiiraa isin agarsiisaa mee sagalee kana hunda isaa dhaggeeffadhaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Akkuma argaa jirtanu sagalee hedduu bifa hedduu jijjiirtani kun faayidaa guddaa qaba. Faayidaan isaa maal yoo jettanii namoonni tokko sagalee namatti qabuudhaaf kan sagalee kiyya namni hin baraa waan hedduu jira. Kanaafuu sagalee kana namatti qabuuf faayidaa guddaadha. Waastappii normaal kana keessa hin jiru. Waastappii pilaastora keessa bu'u keessa hin jiru. Nan dhabee update godhe nan dhabee haga wanaatti mee pilaastora keessa galeen isin agarsiisa. Akkuma argaa jirtan waastappiin kiyya update ta'ee jira hin qabu. Waastappii pilaastora jalaa bu'etti yoo fayyadamtani dirqama aappii buufachuu isin barbaachisa. Kanaafuu ani immoo waastappii bulee kana argattanii waastappii bicaa kana irratti isin agarsiisa. Waastappii kana immoo bakka isin buufattan isin agarsiisa. Tolaan buufattanii waastappii kana faayidaa guddaa qaba. Waastappiin kun akkuma beektan isin maxxanseen ture. Kanaafuu waastappii kana akkasitti gacuqaafnee keessa seenna. Jalqaba irratti bakka sagaleetti jijjiirrattan isin agarsiisa. San booda akkaataa inni barreeffama otomaatikii aappii tokko malee isinii deebisu. Otomaatikii fakkeenyaaf gizee dalagaa irra jirtanuu otomaatikii deebisa jechuudha. Waastappiin kun of keessaa waan hedduu qaba. Amma sagalee kana jijjiiruudhaaf utuu waastappii isa pilaastora jalaa bu'eeti dirqama maal isin barbaachisa? Dirqama appilikeeshinii isin barbaachisa. Aappii buufachuu isin barbaachisa. Waastappii inni kun immoo aappii isin hin barbaachisu. Kanaafuu waastappii kana bakka buufattan isin agarsiisa. Kara hedduun mee jalqabaa sagalee kana jijjiiruudhaaf waastappii keessa erga dhuftanii tuqaa sadii gaara kana tuqxani. Sana booda erga akkasitti dhuftanii kunoo asirratti gubbaa marraa jira jechuudha kan sii kana. Amma fakkeenyaaf nam tokko sagalee qabuuf haa jennu. Fakkeenyaaf amma ani nam kana sagalee qabuuf ani dhiifama. Nama kana sagalee qabuuf akkuma argaa jirtanu nama kana sagalee qabuuf ana jennu. Sana booda gizee nama kana sagalee qabuu jettanii tuqaa sadii gaaraa tuqxanii kunoo voice change si'eettu jirti. Voice change kana akkas digar tuqxanii. Akkuma argaa jirtan inni isa lammaffaarra yoo kaa'atan, isa sadaffaarra yoo kaa'atan, isa arfaffaarra yoo kaa'atan, isa shanaffaarra yoo kaa'atan akka feetanitti isin jijjiira. Mee tokkumarra kaa'atan amma isin agarsiisa. Yoo ofii kanarra jiraate cufaadha sagalee normaalii akkuma isiniin haasa'aa kana. Yoo immoo fakkeenyaaf kanarra jiraate mee sagalee namaa qabee ilaala. Assalaamu alaikum. Akkuma argaa jirtan obboleewwan kiyyaa sagalee waraabuu hin danda'u jechuudha. Akkuma argaa jirtan sagalee waraabuu hin danda'u kunoo. Assalaamu alaikum. Inna gaatan jedhee yaada. Kanaafuu keessa galtanii sagalee asirratti jijjiirrattan jechuudha. Amma yoo dagattan immoo tarii nama godinyoota irratti immoo sirriitti qabuu barbaadan illee ni dandeessanii. Kanaafuu dhuftanii yoo cufuu barbaadan ofii kana gootan yookiin immoo kana keessaa kan filattan irra gootan. Isiniif galee miti gama biraatti dabarfanname. Inni guddaan ittaan immoo tokkoffaa inni guddaan ittaan wanni baay'ee nu barbaachisu keessa tuqaa sadii tuqxan. Amma isiniif galee miti bakka sagalee itti namaa qabaa jirtan nam tokko keessa malee siitingii waastappiitii miti malee nam tokko fakkeenyaaf nama kanaaf sagalee qabaara miti ammaan isa keessatti sagalee jijjiirasi isa keessatti waan ammaa godhadhas. Sagalee isa keessatti jijjiira malee amma siitingii gaara tuqaa sadii galtanii yoo dhattanii in argattanu asii. Kanaafuu bakka sagalee itti namaa qabaattanu isiniif ifa ta'e miti kana adda baafachuun barbaachisaa namni tokko waan hubatu. Ammas tuqaa sadii tuqxaniitiyyi kunoo bakka lookeettu kan imeejiin kun hin dalagu bakka lookeettu kana yoo akkana gacuqaaftan qulfii nam sana qofa waastappii nama sana qofa gizee inni isinii chaat godhe fakkeenyaaf akkana amma basmaadhaan hin cufadha jechuudha waastappii kiyya.
qulfii nama sana qofa nama isiniif barreessu sana isiniif galee sana qofa godhachuu fakkeenyaaf amma asirratti 1 2 2 godhadheeraan okay fudhatee 1 2 2 godhadheera ayyee amma gaa keessaa bahee itti deebi'ee isin agarsiisame amma gaas kana nama kana haasa'uufan abbaan fedhe keessa seenuu hin danda'u jechuudha yoo nama fedhe itti kennatan 1 2 1 2 seenuu danda'eera amma ifa isiniif ta'e keessa galuu hin danda'u jechuudha namni ammoo baheetan itti deebi'ee isin agarsiisa akka ifa isiniif ta'uufani 1 2 1 2 khalaas irraa bahee jechuudha nam tokko seenuu hin danda'u an quxurii an beeku malee kanaafuu gizee keessa galtan yoo fetan basmaan an cufachuu illee ni dandeessanii irraa gubuu illee ni dandeessan jechuudha obboleewwan kiyyaa akkasitti sirreeffattanii inni ittaanu immoo isin agarsiisa ammas ganaa isa otomaatikii deebisu ganaan isin agarsiisa inni ittaanu immoo asuma xuxxanii fuula jalee yoo fuula jechuun jalee isaa yoo jijjiiruu barbaadan fakkeenyaaf bakka kana yoo xuxxanii akkuma argaa jirtan waan fetan irra kaa'uu dandeessanii ji'a ramadaanaa waan adda addaa fakkeenyaaf kana yoo jalan godha argite akkuma kana jechuudha jalee isaa gochuudha jechuudha amma akkasitti jalee isaa gizee namni nama barreessu kunoo jalee isaa akkasitti nam tokko qofa fakkeenyaaf jaalallee keessa na ta'u waan fetan suuraa jala gochuu hin dandeessanii suuraa jala gochuu hin dandeessanii fakkeenyaaf tuqaa sadi gahee xuxxanii fakkeenyaaf tuqaa sadi xuxxanii waggaa as xuxxanii fakkeenyaaf suuraa keenya fidachuu hojjennu maayii footos jettu kana yoo akkana xuxxanii kunoo akkanatti gaalaarii keessa sin geessa gaalaarii keessa nu geessaa fakkeenyaaf amma ani kaartaa oromiyaa kana irraa kaadhuun jedha fakkeenyaaf intala kana mucuttee yoo kana irraan kaadhame akkuma isin argaa jirtan irra godhadheen jira jechuudha fakkeenyaaf namni hoogganaa barreessu isiirra jira dhiifama akkasiniif galuuf kan ni beektan jedhee yaada irra hedduun keessan ni beektanii yoo irraa remove gochuu barbaadanis ni gootani baay'ee amma kan kanaa xumurree jirraa kan barreeffama otomaatikii namaaf deebisu otomaatikii barreeffama namaaf deebisu tuqaa ala nagaa kan nam tokko keessaa midhaan siitiin gima guutuu keessa galtanii tuqaa sadii xuxxanii yeroo tuqaa sadii xuxxanii miiseejii auto rippilaayi seettu kan argattanii miti miiseejii otomaatikii bakka deebiftu kana yoo akkas gad xuxxanii fakkeenyaaf asirratti waan fetan godhachuu dandeessanii mee tuqaa sadii xuxxanii sana booda gaaraa gadi arfaffaarraa miiseej auto seettu kana fakkeenyaaf yoo akkana gad cuqaaftanii akkanatti isinii fida kanaafuu kunoo diimtuu kana akkana banaa godhattanii an amma duraan barreeffadheen jira waan ta'eef amma keessa galee isin agarsiisa diimtuu sana wagga banaa godhattanii akkanatti gama jalaarratti isiniif fida kun kana barreeffatee jira gama jalaarratti eda'uu guddaa kana isiniif fida ifa isiniif ta'e eda'uu kana akkana xuxxaniitiyyi kana keessaa taayimii naamni jira amma kanuma hin dhiifna bakka miiseejii kanatti fakkeenyaaf waalee ifama amma gaa isa namni gizee naa barreesse deebisu jechuudha waalaikum assalaam وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جديرة إفهام بود سيف دي بيسا أوكي كوني تايمي ساعتي من أول وكان يقول بيتن نقول تتنيو في تنيف تنيو akkuma argaa jirtanu garuu oliidhaan bakkuma inni irratti dhiisaati kana keessa kan guruppii kan nama walitti aadii qabdanu waan keessaa sa'aatii waan hunda jira kana keessa bas isin kanuma irra godhatanii ma dhiiftanii aadii gootanii amma keessaa beektan itti barreessee ilaalame amma kiyyuma kuni meeme hin deebisamu hin deebisu assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh jedhaanii mee waan duraan barreeffadhe otomaatikii naa deebisa jechuudha. Otomaatikii naa deebisa jira. Dhiifama siif deebisaa booda. Barreeffama dheeraa barreessuu dandeessanii mee barreeffama dheeraa barreessee isin agarsiisa dhaqee. Yoo immoo irraa gubuu barbaadan illee ammas immoo isin agarsiisa tuqaa sadii xuxxanii bakkuma miiseejii kana yoo xuxxanii irraa gubuu yoo barbaadan fakkeenyaaf inni sun isiniin taane ta'e kana gadi qabdaniitiyyi idiitti gochuu barbaadan dileeti miiseejii kana rukuttanii amma gadi qabdanii akkanatti irraa gubdan jechuudha. Akkanatti irraa gubdan yoo gubuu barbaadan jechuudha. Amma ani barreeffama dheeraan barreessee ka'ee isin agarsiisa kunoo eda'uu tuqeetan barreeffama dheeraa barreessee dhufame. Dhiifama dalagaarran jira boodan sii deebisaa jedheen jira. Kana booda immoo gadi siixaniitii aadi seettu kan rukuttani. Amma dhaqeetan salaama isaatti barreessa akkuma isin argaa jirtan waastaappii kanaanii uuma tokkoon ergaaf amma kanarraa dileetiin godha akka isiniif galu jedhee. Waan baay'ee barbaachisaa yoo dalagaarra jiraattan jechuudha. Mee kolfan itti kolfaan naaf erganni.
dhiifama dalagaa irra jira booda siif deebisa jedhe. Akkuma isin argaa jirtan kana ammatu namni waastappii kaanii natti barreesse otomaatikii deebisaaf jechuudha. Otomaatikii deebisaaf. Wanni kun waan baay'ee barbaachisaadha. Yoommoo cufachuu barbaadan ofirraa yoommoo hin feene immoo fakkeenyaaf gizee dalagaa xumurtanii online irra galtanii immoo yoo hin feene isuma keessa galtanii kunoo isii gaaraa kana of gootan amma kan isin irraa cufama. Egaan kabajamtoota hordoftoota kiyyaa bakki isin buufattanuu isin agarsiisa. Yalla. Linkiin as isin fida. Wagga as isin fide qaxxeedaa kan wagga barruun kun dhufe ol harkiftani. Kana keessa afaan Oromootiin isinii barreessee dubbiftanii waan feetan buufataa akkana ol harkiftan callumatti ol harkiftani. Yoo ol harkiftan callumatti ol harkiftanii amma eessa ga'utti amma bakka waastappii ga'utti ol harkiftani. Kunoo bakka waastappii kana erga agartanii an amma linkuma waastappii kana bakkuma kana qaxxeedaa akka inni isin fidu isin agarsiisa. Inni asuma isin fidaa gizee dhuftan immoo barreeffama bulee kan akkana agarru kuttan callumettanii barreeffama kan akkana agarru kuttanii bulee ilma kana. Har'a qofaa miti yeroo cufaayyuu waastappii yoo gubdan illee yoo gubate irra yeroo cufaa asuma buufattan dhuftanii. Yoo ol harkiftanii yoo feetan seera isaa dubbiftanii ol harkiftaniiti barreeffama kana hunda isaa kunoo daawulood bakka tokko kan harkuttanii kunoo gaara gubbaatti egaa gaara gubbaatti isinii baha dhufe. Anamma buufadheen jira waan ta'e jennaan gaara gubbaatti isinii baha sana booda qaxxeetaa buufattan yoo. Anamma buufadheen jira waan ta'e jennaan akkeessaa buufattan jechuudha. Yeroo hundumaa waan feetan aappii hunda asitan isiniin maxxansa'an. Tarii immoo yoo as immoo dhufuu isin rakkisee akkeessaa immoo dhuftanii hin dhabdanu yoo isin rakkisee jedhee bakka biraa isiniin agarsiisa. Fakkeenyaaf weebsaayitiin kiyya yeroo hundumaa aappii adda addaa itti maxxansa kunoo raasaa oo raa oo tuqaa caa oo maa yoo itti googelii irratti sarchi gootanii googelii irratti qaxxeetaa isinii dhufa. Tayyib akkammoo bakka biraatiin immoo buufachuu waastappii kana aappii biraa bakka biraa isinii maxxansu waastappii kana telegiraama kiyya jala dhuftanii oluma harkiftanii amma bakka an isin agarsiisutti ol harkiftanii fakkeenyaaf weebsaayit har'a qofa waastappii jala isiniif kaa'ee isa durii isin agarsiisaara malee yeroo hundumaa googelii weebsaayitii kiyya jalatti isinii maxxansa liinkii isinii maxxanseen jira jechuudha kan weebsaayitii kiyya achii buufattan yeroo hundumaa waan hundumaa achii buufattan kunoo waastappiin akka ol harkiftanii sutumaan barbaadan gizeen pilaastoora jalaa waa buufadhaa jedhee ajalaa waa buufadhaa jedhee isiniin galu waan ta'ennaan kunoo waastappii argattanii barreeffama hajaleetti kunoo waastappiin isa kana. Kunoo sheerii 17 qaba nama 2000 wayitu ilaalee isa kana akkana gaxxuxxaniitii buufachuu dandeessan jechuudha. Irra guddaan weebsaayitii kiyya jalaa yoo buufattanii isiniif gaariidha obboleewwan kiyyaa. Weebsaayitii kiyya jalaa buufadhaa itti fayyadamaa isiniin jedha obboleewwan kiyyaa. Weebsaayitiin faayidaa qaba. Google Chrome irra dhuftanii fakkeenyaaf akka isiniif galuufan yeroo hunduma aappii haaraachi isinii maxxansaan raa tuqaa caa oo maa yoo gootanii akkanatti rukuttanii isiniif barbaade dhufa yeroo hundaa akka isiniif galuufani. Kanaafuu wanti mata duree jiru gizee dhufe akkanatti ol harkiftaniiti himmeettanii isin waan an barsiise sana ilaalattanii akkanatti aappii kana yoo feetan dubbiftanii barreeffama isaa ilaaltanii buufattanii kana keessaa waan feetan akkanatti ol harkiftaniiti bakka iimoo jedhu bakka waastappii jedhu ni argattanii ol harkiftanii jechuudha. Waan meeqa keessaa waa hedduu dubbisuu dandeessani. Kunoo waastappii bakka jedhu gizee argattanii barreeffama bifa bulee kana akkana rukuttanii. Kana booda barreeffama guutuu isinii fida. Kanaafuu yeroo hundumaa waan aappii haarawaa asii isinii kaa'a. Akkanatti isinii dhufa. Sana booda isin immoo akkan yeroo hunda isin bira ga'u mallatutti gurraa kana akkana rukuttanii sabiskiraayib isa diimaa kana godhattanii. Maaliif yeroon aappii gadhiise yeroo cufaa isin bira ga'a. Yaada qabna nu barreessaa galatoomaa ulfaadha.